waaqayyoof dursa kennu waan jedhu barreessa. Mootummaa waaqayyoof dursa kennu yookiin mootummaa waaqayyoof dursa kennu. Waa'ee mootummaa waaqayyoo kana wajjin laal. Duraan dursaatii jedhe gooftaan waan baay'eetti. Duraan dursaatii yaada keessa mootummaa waaqayyootiin qajeelummaa isa barbaaduttidha. Kana malee kan sin barbaachisu sinii kennaman. Mootummaa waaqayyoo maali? Waan jedhu qabxii guddaa sana isinitti hima. Si waan baay'ee jettanii qabachuu dandeessu. Mootummaa waaqayyoo irratti xiyyeeffate gooftaan barsiisaa ture. Maatiyoos boqonnaa lakkoofsa 17 mootummaa waaqayyoo dhiyaateera inni gooftaan. Kanaaf lallabaa faasaa keessa jalqabame waa'ee mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqaa dhiyaateera. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yohaannis lallabaa ture, Yesuus lallabaa ture. Bartoonni itti fufanii wangeela mootummaa waaqaa akka lallaban gooftaan Maatiyoos boqonnaa 10 ittiin dursi kan kennamuuf mootummaa waaqayyoo akka ta'e gooftaan barsiiseera. Mootummaa akkanaa galatti isinitti hima. Mootummaa gosa sadii jira. Mootummaa sadii kamidhaa jechuu dandeessu. Mootummaan inni tokko mootummaa biyya lafaa kanarraati. Mootummaan biyya lafaa rakkatee yeroo tokko gargaarsa gaafata mootummaa biraa. Seera mataa isaa danda'e qaba. Heeraaf seera ittiin bulu qaba. Akkatti beera sabii bulchuu qaba. Kanaaf mootummaa lafarraa kan namni hoogganu jechuudha. Tokko mootummaa akkasii. Mootummaan inni lammaffaan mootummaa seexanaati. Bittaa mootummaa seexanaa keessa kan jiran addunyaa hafuura hamaa. Inni sadaffaan mootummaa waaqayyoo, mootummaa qajeelinaa, mootummaa qulqullootaa, mootummaa waaqayyoo keessa jiru. Kanaaf mootummoota kana sadan keessaa mootummaa isa kan waaqarraa isinitti himu. Mootummaa waaqayyootiif dursa kennu. Isa lafarraatiifis isa seexanaa kanaafis miti. Dhimma mataa keenyaafis miti. Dhimma isa hunda danda'u mootummaa waaqayyoof akka dursa kennitan hafuurri qulqulluun karaa dubbisaa nu barsiisa. Mootummaa waaqayyoo maal warra barreessitan? Mootummaa waaqayyoo mootummaa nagaatii fi boqonnaati. Dhageessanii? Mootummaa isa lafarraa irratti nagaan hin bada, nagaan hin boora, nagaan dhaabbataa miti. Addunyaa kanarratti mootonni hedduu wal qabu waa'ee nagaatiif. Bakki itti isaan nagaa buusuu dadhabanii mataan dhukkubu jira. Mootummaa lafarraa irra 100% nagaan jiru. Ameerikaa odhattan nagaan keessa waan jiru bakka nagaan hin jiru. Mootummaa biyya lafaa kana keessa nagaan tan jiraadha yookaan wanti nagaa sin dhoowwu baay'ee jira. Tokko nama ta'uu danda'a, seexana ta'uu danda'a, suma mataa kee ta'uu danda'a. Nagaa kan dhugdu. Tokko namni dubbatee nagaa dhugdu. Tokko jireenya ta'an saba fuulduratti, hawaasa fuulduratti, waaqa fuulduratti jireenya ta'an jiraatee hawaasa gidduutti nagaa saboona'ee jiraata. Kanaaf mootummaa isa kana keessatti nagaan hir'achuu danda'a. Hin badan. Amma dhalli namaa hunduu kan dheebotu akka bishaanii nagaa. Nagaan mootummaa kam keessa jira? Mootummaa Si'ool keessa jiru. Mootummaa lafarraa keessa jiru. Mootummaa waaqayyoo keessa nagaatu jira. Mootummaa waaqayyoo keessa maaltu jira jedhee? Nagaatu jira. Nagaan kun immoo kola ilama. Nama mootuu nagaa bitachuu otoo bakka nagaan hin bitama jedhamee nagaa waa'ee nagaa warshaan nagaa jiraate namni nagaa hin bitata. Namni nagaa argachuudhaaf biyyi inni dhaqnee jiru lafti inni ittiin baqannee jiru. Asoo deemu nagaa qaba, attoo deemu nagaa qabu. Waldaa sana jijjiira nagaa qabu. Waan garaagaraa godha nyaata geeddara nagaa qabu. Namni baay'een biyya lafaa kanarratti nagaa dhabee jiraata. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee nagaa sirriitti barsiisee ani nan deema. Iddoon deemu sana dhaqee achitti isinii qopheessa. Garuu yaaddayna nagaa sin biratti hambise. Nagaa barbaaddu miti nagaa isa kan koo isinii kennaa jedhee gara magaalaa sinirratti han dubbadha. Kanuma keessa nama nagaan kee boora'e nagaan kee si jalaa fudhatame ganama kana nagaan kee sii deebi'a. Ameen jettaadha. Waaqayyo warra dafee ameen jedhe nagaa guddaa. Abeet nagaa guddaa. Fudhadhu nagaa sii galachaadha nagaa guddaa. Mana keef nagaa, gaa'ila keef nagaa, biizineesii keef nagaa, hin baratta nagaa, hin dhugda nagaa, hin kaata nagaa, hin ciista nagaa. Warruma nagaa barbaacha gara mana kee dhufaniif nagaa laadhu Yesuus.
balagaa labsa. Dhageessani mootummaa Waaqayyoo mootummaa warra nagaa qaban keessa jiraatan. Inni nagaa hin qabne namaa sumni keessaa daddarbatame luusine. Warri nagaa namaan laanne warri nagaa namaan ganne ittiin galan. Warra nagaa buusattutti galan. Akkas jedhe Gooftaan warri nagaa buustan gammadaa. Isin mootummaa Waaqayyoo kan keessani ilmaan Waaqayyoo jedhamtu nuun jedheera. Nagaa irratti xiyyeeffata mootummaa Waaqaa. Nagaa gaa'elaan balleessu. Nagaa waldaan balleessu. Nagaa biyyaan balleessu. Mootummaa Waaqayyoo dhufee jechuun nagaan dhufee jechuun har'a mootummaa argatuudhaaf mootummaa Waaqayyoo sin irratti dhufeera. Meeshaa raasaati mootummaa Waaqaa dhufeera. Mootummaa Waaqayyoo warra Waaqa waaman, warra Waaqa dhagaan, warra Waaqa sodaatan, warra Waaqayyoo waaqessan gidduu jira. Kinoo waldaa Gannat keessa mootummaa Waaqayyootu jira. Warri hafuura isinii galu ameen jedhama. Hin qaqqabatamtu, hin dadhabbasamtu garuu jirti. Sin gidduu jirti waan deebi'eessayyuu hin dhaqinaa jedhe Gooftaan. Moonni bara dhumaa kaaliilaa mootummaa Waaqayyoo dhufee ilaa Yesuus iddoo sana jira sin hin jedhu. Simbawwansu mootummaa Waaqa garuu sinuma gidduu jirti. Mootummaa Waaqa waldaa keessa jira jechuun waldaa sun nagaadha jechuudha. Gaa'ila namaa keessa mootummaa Waaqa jira jechuun nagaa jira jechuudha. Fayyina jira jechuudha. Boqonnaa jira jechuudha. Mootummaa Waaqa keessa jaalala jira. Nagaa jira. Araara jira. Fayyina jira. Waan biyya lafaa kanarraa deemtee argachuu hin dandeenye achi keessa argata. Saba mootummaa Waaqaa keessa gidduu isaanii jiru. Tokkummaa gidduu jira, fayyina gidduu jira. Amma mootummaa Waaqayyootu waldaa keessaa bahaa dhufe. Namni nagaa walii dhabe mootummaa Waaqaa gidduudhaafuu dhabe. Kanaaf Gooftaan Yesuus yaa isa samiirra jiraattu maqaan kee qulqullaa'u. Mootummaan kee samiirra akkuma ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u jedhaa. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbachuu hin dhiifne Yesuus. Du'eellee du'aa ka'e waa'ee mootummaa Waaqaa namatti labsa. Waa'ee mootummaa lafarraa miti. Namni biyya lafaa kanarratti baay'ee ijaaree, aaree, uffatee, foon gaarii nyaatee akka kanatti otoo gammadee darbeetti tola. Namoonni baay'een hin nyaatu nagaan qaban. Hin uffatu nagaan qaban. Hin qotu nagaan qaban. Akkaawunti isaanirra birrii gaarii jira nagaan qaban. Arran beeku namoota dhoksaatti nagaan keessan boccoqamee fudhatan. Qaawwi keessatti uumame. Sanirraa kan kee dhibbinni sammuu kee kan qabatu. Yaaddoo hamaan mana kee kan seenaa jiru. Waan isa wallaantee gaalli kee raabamaa kan jiru. Nagaan si jalaa fudhatame suni si deebi'ee. Ibsa galli mootummaa Waaqaa. Nagaan akkasii deemuu yoo barbaadde mootummaa Waaqaa barbaada. Allan. Amma mootummaa Waaqaan barbaadde Sintanima fuula kee dura dhaabadde hin jiru nagaa. Namni surachuu baatanis Gooftaan qajeelfama kenne keessa duraan dursaatii mootummaa Waaqayyoo barbaadaa. Yoo isa barbaaddan kan sin barbaachisu ta'uudha. Dursi mootummaa Waaqayyootiif kennamuu qaba. Kottaa mana keessan keessa dursa kan qabu maaliif? Dursa kan kennitaniif mootummaa Waaqayyooti moo mootummaa lafarraati moo mootummaa seexanaati moo sinuma mataa keessatti? Namni biyya lafaa kanarratti maal barbaada? Boqochuu barbaada. Nagaan hin jiru taanaan hin baratu. Hin nagatu. Tajaajiluu hin dandeessu. Yeesalaam alaqaa kan jedhame immoo Yesuus hangafa nagaa. Kan Yesuus qabu nagaa qaba. Doolaarii dhabuu dandeessa. Manatti galtuu dhabuu dandeessa. Nama si jaddu nama si jaallatu dhabuu dandeessa. Kiristoos mana kee jiraannan garuu nagaan jira. Ila jettuma kana dubbattanii nagaa nama jalaa bare nama deemuuf hin arga. Harka golgaa sanaaf Yesuus nagaa kooti jedha. Nagaa kennitee mana kee irraa hin dhabamin. Gaa'ila kee keessaa hin bahin. Waldaa kee keessaa hin bahin. Kanaaf inni nu jaallateera. Nagaa keenya ta'eera. Amma silittan hima bara namni biyyaa wal qoodu, naannoo wal qoodu, aadaa wal qoodu. Amma chachii dhaquluu qoodinsa taateen. Dhageessanii hafuurri sanyummaa waldaatti galaa jira. Fannoo jedhu, osonee jedhu, xobii jedhu, kilbee jedhu, rakkanne waliisaa wallaan. Namoonni waan akkasii gootan mootummaa Waaqaatti hin galtan. Alla bakka akkanuma. Mootummaa Israa'eliin dhaabdanna isa beekuu sinii kennamne garuu yeroo muraasaa booda hafuura abbaa koo eeggadhaa humna argattu handaara lafaarra deemtanii dhugaa baatu. Isaan mootummaa wayii hundeesse
sebi atumatu suuqii wayi buddee wayi bakka argatanii atumatu maastiqaa wayi nyaachaa safara keessa akka jiraatan barbaadan. Waaqayyo garuu isin biyya tokkoo miti kan handaara lafaa ta'e ameen. Nama kakuu nama dibataa irra ati magaalaa jaltuu duwwaa miti kan handaara lafaati. Mootummaa Waaqayyo mootummaa nagaa mootummaa gaafa mootummaa Waaqayyoo boqonnaan nagaan hin dhufu. Aloonni kun kammayyuu waa'ee mootummaa Waaqayyoo irraanfachaa dagachaa waan dhufeef nagaan isaa boora'aa badaadha. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa nagaa fi boqonnaati. Mootummaa Waaqayyoo lammaffaan iddoo buufata Waaqayyooti. Lafa Kiristoos jiru. Kiristoos eessa jira? Singidduu jira jedheera. Nargine yeroo inni nama fayyisu, yeroo inni nama hiiku, yeroo inni waanjoo nama raajatu, namni fooniin hin argu inni garuu gidduu deddeebi'u. Somaan, hejjaan, hataan, akka barbaadin keessa galee taa'u miti. Iddoo qulqulloonni itti wal ga'ani. Akka Waaqayyo jiraatu sana akka jiraannu karaan nuu baname. Gooftaan Yesuus Kiristoos lafa nachi naqu sinis hin beektu. Deebi'ee dhufeetan lafa ofii kooti jiraannu sanatti sin fudhanne. Hamtii qabna yaa beente. Harka keenya finfinnee of hidhatteesi. Biyya lafaatti bittoomte, seeqalatti bittoomte, foon kee dhageessee of hin balleessin. Nama baay'eetu na waananne malee uffanni irra jira jiraatti du'ee nu gidduu ta'a. Harka kee ol kaas du'a hafuuraa keessaa Waaqayyo ganama gala ishee haa dhaasu. Ameen jedhama. Amma du'a inni iddoo awwaalaa dhaqallee boqote. Sadhaabitti du'ee mana. Dhageessanii? Kanaaf warra du'a keessaa ka'ee mootummaa Waaqayyoo labsuuf iddoo qopheessuu deebi'ee dhufa abbaan keenya deebi'ee dhufa. Abbaan waldaa deebi'ee dhufa. Abbaan xiqqaa deebi'ee dhufa. Abbaan warra tuffatamanii deebi'ee dhufa. Gaafa deebi'ee dhufe Yesuus hin dhabiiname. Mootummaa Waaqayyoo iddoo Waaqayyoo jiraatu. Lafa Waaqayyoo jiru. Iddoo qajeelonni qulqulloonni keessa jiraatan kanuma jedheen irra darbatan. Kanaaf dursa kennuufi danda'u nurra jira. Gooftaan Yesuus dursa lallabe. Dursa itti dubbata. Xumura tajaajila isaatiinis waa'ee mootummaa Waaqayyoon xumuru. Bareeda jedhamuuf dursa kenna. Mootummaa Waaqayyoo lammaffaa sadaffaa godhanii. Kiristoosiin dursa kennan kiyyoo isaanii gatanii gooftaa duukaa fiigan. Qurxummii daduu qabannaan arganne jedhanii qeetti namni hin nagadannan jedhu iyyennan charchii nuu wayyadan gooftaa nuu wayyadan. Firoota koo maaliin dursa kennitaniirtu? Mana keessan Waaqayyo lamoo mucaa keetu dursa qaba. Maaliin mootummaa Waaqayyoof dursa kennina? Abdii jedhutan dhaqu. Isatti nu waame waan ta'eef Waaqayyo. Kottaa foogii sinii kenna. Kottaa suufii sinii kenna. Kottaa buddeen gaariin jira. Bayyanatii sinii laadhan isaa biyyaan deedaa'e. Ananan isin waamuu dhufeef mootummaa Waaqayyo akka galtaniif. Kaayyoon Waaqayyo fila isaa dhiisee gara dachee kanaa dhufeef mana nuyi gaarii mana kibbilii sadii afuritti nu galchuuf miti. Mootummaa Waaqayyootti nu waame. Kottaa warra orma taatanis warri fira taatanis kottaa mootummaa abbaa keessanis hin eegaara. Qalbii jijjiirrachuudhaan isatti galu kottaa dhee waamaatu. Arras Waaqayyo maaliif akka nu dursa kenninu nu gaafatamnettu inni itti si waame isa kana siin jechaa jira. Nama si cinatti naa garagaliiti Waaqayyo mootummaa isaatti si waame keessaan baqatiin jedhaani. Inni walqixatti waamame mootummaa Waaqayyooti. Darajaan lallabee mootummaa Waaqaan galtaaleen maal godhaa? Waldaa sanbata miseensa waldaa taatanii namni achitti sin arguuf waldaa dhuftan taanaan mootummaa Waaqaan moo hin galtan taananii kamaalii qabamu? Baay'ee barattee mootummaa Waaqaan galli taanaan. Baay'ee sooromtee mootummaa Waaqaan galli taanaan. Gooftaan akkana namni biyya lafaa hundumaa buufatee beekamee jechuudha. Baay'ee jedhamee lubbuu isaa biddoo baqannaan qopheeffanne taanaan. Maal waa'ee isaa baasa xaaruusaa dookimentiin du'a nama lolchu baay'inni fira qabaachuu baay'inni birrii qabaachuu dhaloota dhalaa du'a nama lolchu
fila baay'oo qabatte gaafa duute baay'ee siiboo garuu du'a keessaa sin kaasa. Hayyaa nama sana hin du'e hedee namni wal harkaa fuudhee imimmaan siiroomsee gala imimmaan du'aa nama kaasee dhufe. Har'ayyuu Waaqayyo waa'ee dhaloota kanaa dhaabatee bo'aadha. Maa otoo waldaa keessa jiranii si'ool galaa jiru waan ta'eef amma nu wallaalaa eegna miti. No, inni keessa jiru mootummaa Waaqaa dhabaa jira. Amanee waggaa 20-30 qorraabii waldaati, jaarsa waldaati, agalgaayiidha, miseensa waldaati, itti ilkaan buqifate mootummaa Waaqaa dhabaa jira. Halka kee ol kaasi. Hammam fiitti hammam dhaarte mootummaa Waaqaa sitti hin cufami. Kanarratti ameen ani jenne maaraaraa faaya halka kee ol kaasi. Yaa Waaqayyo lallabnee fiinnee hojjennee mul'anne mootummaan kee nutti hin cufamin. Itti nu waame Waaqayyo isa waan itti si waame keessaa bahi. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf dirqama lallabuun qabdu. Lallabuun waamicha biraati, tajaajiluun waamicha biraati. Garuu waamichi guddaan mootummaa Waaqayyoo akka galluun Waaqayyoo dukkana keessaa garee fattinuwa. Fila koo lallabni koo lammaffaadha, waamicha lammataati. Daaqolii ta'uun kee, jaarsa waldaa ta'uun, paasterii raajii ta'uun waamicha lammafaati. Waamichi inni guddaan dhalli namaa hunditti waamame mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Raabaataa raabaadiyaa Waaqayyo gooftaa mirga keessa ol kaasa. Dhugaadhaaf warra waldaa keessa jiru mootummaa Waaqaa dhabaadha. Mootummaa Waaqayyoo sin dhabiin. Waan namnamee jedhu jiru mootummaa Waaqaa sin dhabiin. Yaa Waaqayyo jedha duukaa. Kalitti na waamte keessaa nan dhabiin jedha. Sin dhabiin Yesuus. Dhaqaa waama jedhe mitire dhaqaa waama jedhe namichi diggisii qaba. Dhaqaa waama eessana. Bakka namoota waraqaatti kenne koottaa jedhi geera jedhi dhaqidhaa waan. Dhaqaneettaan inni tokko dhiyoo fuudhe nama nana dabbareera. Inni fuudhanii jedhe alaalan dhagee dida. Inni tokko immoo aanteen eegga dandabaa qidaameetii sangaa bite deemuun lamatti ilaala ammarri jirreera dhiibama naa godhi iskuusi jedhi inni fuudhanii jedhe Waaqayyo waamee dida. Kun iccitii qaba dhaggeeffata. Hunduu warri waamamteen ditte durba. Dillaanii maalaan bara hunduu ni dadeere illee dhagee ergamu akka gootole. Ini qophaa'e hunduu qophaa'e diggisiin jira hunduu guutuu waamamtee raafte biyyi samboodha akka gootu karaa guddaatti bahi xiqqaatti bahi mandara keessa galee tudumbaa kee fudhadhu goottaa hundumaa walitti naaqami amma manni iddoonni butti naaqul naqede. Haleluuyaa. Warra gatamoo warra dadhabootiin mala dhaqi warra homaa baasuun dandeenya ollaa galcheen Waaqayyo beekan isa jibbinaaf beekan isa barbaaduun himnaan dadhabaa akka kooftee bira dhufe ati immoo dhageessee dhufte mootummaa Waaqaa keessaa bahine. Kana jechuun amiigisa warri qamoo dadhabe warri beekne jedhoo dadhabe lakki qonni innooshii dubartii kana wajjin takka tuttura reefuun arge biiziidha. Biiziidha qashti. Ela sitti latti kana gadi maal taate biizii taatee ni fedhe. Kan maal waldaa dhuftu biizii ikkanattu biizii ijoottu biizii afuruma biizii si godhu barana biizii sirraa godhu Yesuus. Ani tulbina diddaa saphine dheeroo maaliif mootummaa waan abduu sagadi dubeettu isatti waamamte guddaa isatti waamamte dukana. Erga mootummaa Waaqaa galuu kee mirkaneeffattee tajaajila kana jechuun erga mootummaa Waaqayyoo galuu kee mirkaneeffattee waan hunduu maqaa Yesuus Kiristoos kanaan booda warri Waaqaaf dursa kennitan waan waanatti meera wangeelli sakkaleedha waan si barbaachisuun si eebbisa si jedha Yesuus. Bakka lammaffaa maaliif mootummaa Waaqayyoo dursa kennin wanti nu barbaachisu karaa isaa nu dhufa waan ta'eef karaa kam amma warri biyya karaa lama jiran seera dhala seera qabeessa. Illee biyya keessatti mirga qaban karaa seera qabeessa boodi deeman isaan mirga qabu seeratu erga waan ta'eef seera beeka waan ta'eef yeroo tokko eebbi kee karaa sirrii yoo ta'e malee karaa jal'inaa yoo dhufe hin ta'u. Namoonni baay'een karaa sirrii eebbifamuurra karaa jal'aa eebbifamuu filatu. Dafanii milkaa'u dafanii galma ga'u. Bara waan arge keessa mucaa kutaa 9 jirutu dookimentii sobaa bitatee kutaa 10 nama dhaqee barata. As danduudha. Abaluudha siniin. Kutaa 10 baranne 11 baranne
birrii 5,000 10,000 bitate warri waajjira barnootaas keessattan sinintaara immoo kana hojjetu hin jirtoote keessa hin jirtan immoo taalee jabaadha hojjedha waan akkasiidha. Maaltu na xaarsee manjamiqaanii fudhatanii sagalee kudha lamatti zallalaa nabi karaa qaxxaamuraa sooramu karaa qaxxaamuraa guddachuu digirii baachuu ገንዘብ ካለው ሁሉማን ለቻጆቹ አመማል ገና ሞቱማ ዋቃ ወገለ ከነጥሞ ቢሰሰ ለምናት ጉቴ ታፒ ከሲሩኩታ እንሶረም ጦና ዘለ ታፒ ቤተልሽ ያሰበ ከነጥሞ ባዙ ሲታሰለ በተሰኛታ ለማመነ ወልድ ፊት ወላ ወልድ ፊት ለበቀ ወላ ገደት አሲሶ ቤት ሰገለት አሲሶ ቤት ዋሊ ነጅራቱ በርባለ ለወልድ ዱመለ ሞቱማ ዋቃ ከሰግዳቴ ቢመሙ በርባ ወዱ ሲበገና የብኬ ተራ ሞቱማ ሳሲፋንስ ጉዲኒ ከተራ ወንጌላ ሲባሉስ ዮባተነ ገድቡት ከናኖል ባለ ገድቡት ገሩ ከራጀልና ሶሮምና ጉያ ተቆይ ናምታ ጉያ ተቆ ሰልባታ ጉያ ተቆ አደባባይ ዶኪና ለተራ ዱታ ሀርከቶልጋስ ጉዲኒ ከተራ ወንጌላ ሲባታው ኢኛዱ ግዴሎ ማለ ማርፈታ ኢኛዱ ግዴሎ ማ ግዴ ዋዲ ላላ ዲላነ ኢኛ አሎነራ ግዴ ዋዲ ላለ ምላታን ከናታ ከቱሬዱ መልክም ሰለ ሲጥቃ ማልጆን ዱዌትና ዋቀዮታ ሰነመዳች ሰኒ ኢምባሰም ኬሳ አትጋበድ ዱ አስበት ጋር አብጂ ነው ቱቢ ነመቱ ሲስ ማሊክ ሞቱማ ዋቀዱ ሰገድ ኤፒቀ ጀሎታችን ነው ወንት ሲበርባጂ ሱከራ ከረጀሬ ጎፍታ ዮሲያደ ከሰ ሞቱማ ቆቲታደ ኪኖዱ ቢሳዱ አንቆራ ከነጀ ወንት ሲበርባጂ ሱሲዲ ከለም ዋቀዳለ ቤታት ሜወድ ዳይ መቀበለ መዳይ መከሰኒ ስንቱ ያደ ሞዳይ መቱ ሲዲ ያድ ስንቱ ያደ የስሪ ዋቀዩ አከለ በኮሲ ጠረጉት መነከቲ ገዳባስ ሁለቱ ሲባታው ያ namni yaa baay'ee buddeen dhabuu miti gadi isa uffisee yaaddoodha. Kalee buddiinsaa surree 28 30 tataalee irra 25 gadi bu'aa jira. Buddeen garuu nyaachuun nama keessaa dhumee nama qannasaa deemtu shakki nama si cinatti gargar wayifan jedhanii. Akazarin yoo qannasaa deemte rakkoo qabda jabaa dhodhii yookiin akaayii nyaataniitu macaafarra jira firaafiree nyaatanii Daani'el bifaan biyya caalan kiloo ragaayyuu qabatamaa qaba waanuma waan isii kennan caalii argame mee baran waan si barbaachisu sii kenna tamasgeen jedhi galateeffadhu dhaloonni ammaa waaqayyoo godheef galatan beeku dhaloota galatan beeku Ibidoo sana babbaadha kaa dubbisa boqonnaa sadi waa'ee baraduma dhaloonni baraduma jala ofittoo ta'u sassatoo ta'u galatan beekane waan hidhaa godheen beeka waan hidha miidhee malee roota koo keef namatti waa dubbannaan ila nama akka keeniis bineensi daggalaallee ka'ee si tajaajila gaafas ila garreessin Eeliyaas Sena ranjir, uruna finyat di mana nama nyata laten bet. Bara Elias, sabi kollo fema di garaku bati. Yoru kumaya wakayo wakara jirat. Rajo di sobdu biya malesine, Ezabela na moti na jati biya malesine. Isambada aja sudah di sini nanti. Yori data deduk diarom situ kabok kaine. Kollo feri moti si budak debat. Wakasa di dia jawab kedibun. Biitan nene. Ijoollee waggaa sadiif ji'a ja'a miti waggaa tokko bokkaa sirraa dhaabatee baasnaan baay'ee ulfaata waggaa sadiif walakkaa samiin cufamu gaafa deebi'ee kanatu samiin baname garuu bara beelaa sanatti Eeliyaas agabuun bulle
Lorradiaba, Paranamli Hamana Kesa, Bufonia Tabure, Edu Fidebo de Pecoruja, Majamli, Parane Salania, that is in Jesus, Esanalu Fadadari, is in Jesus, Elgan Shigaba, Yotimoto Makobarmate, Labadu was a Latasishora. Megame! What's the matter to Shinangan? Bayan kan tajajir mudeni tajir man abtar ulfina biya la abtar kawaldar mugabo margatun amma kalesa ba yomiti wa tajira miti akasin pau motumma wa kayo gana magal gala barbad kuya undu ma barbad yodi gana gota wa kayo wansi barbad sundu ma sifana kaja Maryam akana marake tiamni idiami na biriba baduretu wana kitti adajja sibasti Garu gaabat jechuun dhibba shanan barbaadanna dhibba shan kutee sii kenna sin jaalladha akkuma shanii waan ati ajajje sii kennu gooftaan immoo gaafati isa barbaadde gaafati isa kadhattu amma ati isa ajajje duwwaa miti amma itti machooftutti sii eebbisu uffay yaa waaqayyo warra waan itti ta'e irra teme hamma maalo gooftaa nagaya jettutti nama kanatti naa eebbisu nagayera nama biraatii kenni amma jedhanitti warra mootummaa kee barbaadan balbala baniis ameenyani balbala baniis namootas keessa waan balbala sinii baruu jira mootummaa koo barbaadis ni balbala jedha atanuuf jalaa bichaa eegdaan fagooyyuu ganaa sii bana wanti si barbaachisu mootummaa waaqaa keessa bakka asii dhabnaan achiin argattu taari akka jiru yeroo tokko wanti biyya keessa jirre jira ay dhumne biyya alaatti gala biyya akkanaa biyya keenya keessa jiru galchuun eegallee bakka biyya ta'e goota balaashee hojjechiisuu dadhabin jiru kuni tureera miisaa badeeraa nama gooftaa bira dadhabi badeeraa tureeraa hin jiru si haaresseet si fayyiseet si geeddareet nama haaraa si godheet abeet ila wanti gooftaan si gochuu barbaadu hundumtu barootaan dura caafamee jira isaan garuu akka walitti hin baane hafuura si daangessume guyyaa kana kaasee waan isi bira agarsiisu qullaa'uudhaan nu fayyada namni mootummaa waaqayyoo yaadu qulqullummaa yaadu mootummaa waaqayyootti kan gala warra qulqulloota machooftuun hin galtu meera keessii dubbisaa qoy warra mootummaa waaqatti hin galu Galaatiyaa 5:9 ifooni mul'ataadha isaanis halalummaa xuraa'ummaa jireenya gadhiisii waaqolii tolfamoo waaqessu qoricha namatti gochuu diinummaa qocolloo hinaaffaa eekkamtu ofittummaa yaadaan gargar ba'u barsiisaan gargar cabu weennoo machii albaadummaa wanta kana fakkaatu akkuma ani kanaan dura isinitti warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu kan dandeenye ammas isinittan hima sirbituun mootummaa waaqaan galtu ejjituun hin galtu hattuun hin galtu hamattuun hin galtu bakka qocolloo hinaaffaa xuraa'ummaa hin gallu bakka hoogana koo waaqayyo waldaa taa'uus hin dhoowwatu waldaa dhufuus hin dhoowwatu hinnatu jaarsi waldaa balbalarra dhaabatee deemasiisin hin jedhu badaa isa oomna oolte alayyaasii barreessitee kaabbasii tuttee guyyaa irraa kaasee ittinaa kan jedhamu miseensa waldaa keenyaa waan hin taane sabni kun nuu beeka waldaa kana maqaa waan balleesse waldaa kana keessa yakka guddaa waan raawwate guyyaa irraa kaasee miseensummaa irraa hafne irraa jechuu dandeessa. Waldaa ishii tokko gaafatti qabaate deebisin jechuu dandeessa. Garuu asii baate waldaa ittinaa afaan dhaquu dandeessa. Hin dhaqqaatti. Yeroo dhaqqa kuma ta'etti lootee seenu isa gaaraa gadi lo'anii seenuun hin jiru. Amni kun balballi badhaadhaan sabbata namni sin loomu jiru nama daaqonni walla asirratti ati hin galiin qoymeen ilaalamta hin qoratamta waan keessa turte torbee kana namni sin hin jedhe jira hin jiru iddoo of ilaallattan teessan gaafa gooftaan mootummaa isaatti nama gashu calalee dabarsu ameen jedhe yeroo calalee dabarsu keessatti namatti darbu tayyaati mee akka ga'u kaas yaa waaqayyo jedhame nama alatti funan waliin jedha namatti galu lagori jedhame sii kadhadhu biyyi lamaa si gowwoomsee mootummaa waaqaa si dhabbishi foon keessi addaallalee mootummaa waaqaa si dhoowwatin ulfinni biyya lamaa si gowwoomsee mootummaa waaqaa keessaa si baasin negana deemanu waliin haa ta'eera dubbiin kun jetta keessa dhaqnee
Phexros lammaffaa boqonnaa 3. Obboloota koo sorry Phexros kudhan guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhuftutti hin dhufa. Guyyaa sanatti bantiin Waaqaa sagalee guddisee dinichuun hin dhidhimu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuu ho'a ibiddaatiin waliin gadhiisa. Ilaala guyyaa Waaqayyootti waan ta'u. Lafti wanti sarratti hojjetame hundinuu gubatanii badu. Dhaggeeffadhu gaa wanta har'a lafarraa qaba jetteetti hin dhaadattu gaafa waan dhufu mootummaa isaa gaafa bide gubatanii badu jedha ginoosata. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin gadhiisee erga ta'e isin immoo namoota attamii ta'utu isinii ta'are. Erga dacheen bade, erga gamoon bade, erga lafti bade nama akkamii haa taanuu ta'e jireenya qullaa jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuun isin irra jira. Mootummaa Waaqayyoof dursa kan kenninuuf yoo gaafa mootummaa Waaqaa yaadnu qulqullummaa yaadna. Anoo cubbuu keessan jiraayi nissaa galeeraa hin jedhu. Kanaaf gooftaan mootummaa Waaqayyoof qalbii jijjiirrachuu walitti hidhe. Namni gaafa qalbii jijjiirratu ni qulqullaa. Biroo takoo mootummaa Waaqayyoo gaafa yaaddan qulqullummaa keessa irratti xiyyeeffattu. Namoonni baay'een mootummaa Waaqayyoo waan dhiisaniif yaaduu dhiisaniiru qulqullummaa, dhiisaniiru Waaqayyoon sodaachuu, dhiisaniiru waan malaammaltummaa, hiruma hojjetachuun Waaqayyo irratti ta'uu hirmatti fufanii jiru. Waan Waaqayyo jibbu kan hin jibbine amanaa maaliiti? Waan Waaqayyo jaalatu kan hin jaallanne amanaa maaliiti? Mucaan leencuma waan ta'eef leencanis isarraa dhalanne waan ta'eef akka Yesuus jiraatetti jiraachuu danda'u ittoo shaakalsiisuu danda'u nurra jira. Namoonni tokko amala godhatanii keessa jiraatu tura amma. Namni ibiddaan hin taphatu, ibiddaan hin taphatinaa. Cubbuun ibidda uffatatti naqannaan uffata guba. Miilan luka duwwaarra deemnaan si madeessa. Si tortorsa ibiddi. Cubbuun ibidda. Garuu amma keekii ta'ee nyaatamaa jira malee. Meena osoo jiraatti garagalaati. Cubbuun baddaasaa keekii fakkaata jedhaani. Keessi isaa ibidda ofii gaddaan yaade. Cubbuun dhaabbachaa jiraattan. Hin galtan mootummaa Waaqaa. Yoo barbaadde isaatii booda dhufu. Sagantaa? Maal godha mootummaa Waaqayyoo qulqulloomnee ni eeggannu taane. Dhuguma jira. Nama Waaqayyoo tokko takka jedhe. Jiraattee dhimma baattu taane durii kosii ta'ii warqee sirra dhaabna. Namallee gabbise. Jiraattee nama fayyadu taane du'aan keellee maal nama fayyadas miti haaduma malee. Hin gubatee akkasii. Mootummaa Waaqaa gaafa yaaddan eessatti jirtan dubbatu. Yeroo lallabama si duwwaa miti. Hunduma keenya laallata dubbii Waaqaa. Ani nama wayii madda keessaa baasee nama ta'etti dubbachaa jiru. Qullaa'uudhaaf nu fayyada. Kottaa qulloomu. Bara nama qullaa'uun faaraadha jedha. Nama mattaan fudhadhu gubbaa fudhadhu nama hin sobbanne jedhamee faaraadha jedhama. Omaan rakkoo qabu faarinnatii keenya itti fufete. Waaqayyoon qullaa'an ganamarra galgala kabajamu. Ameen jettaa laata? Yaa Waaqayyo argatu akkas waan dhugaa. Dubbiin ganama kana lallabamu dhaloota kana haa fayyisu. Dhaloota kana haa qulleessu. Yaada garaa qullaa'anuuf. Sanumaa sinitti mamaalin mootummaa Waaqayyoo hunduu sagadina. Kufaatiin isaa waan dhiyaateef dhiyaateera nuuf jedhe Yesuus. Maatewos 17 Yohaannisis wangeeluma Maatewos boqonnaa 1 kaastanii ilaaltan yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Maaliif mootummaa Waaqaa dhiyaa? Maaliif yaada garaa geeddaratta? Wanti biraan jiru darajee fayyaduu miti. Mootummaa Waaqayyoo nabiniidha. Waaqayyo ko guyyaa tokkotti nama hundumaatti wangeela lallabee fixuu hin danda'a. Fedhii keenya eege malee. Kanaaf firoota koo mootummaa Waaqaa dhiyaateera otuma kolfitee otuma dibisa keenyaatti dhufaa jiran. Dhufaan
balbala dhaga'e namni baay'een ammaa dagateera amma nisaa galoodhaan sitti qolu qalbii jijjiirratti maal amma keessatti ilaalchite siin jedhe mee lakki xinnoo filaan mee lakki tarii nama wallotta kanaan lakki araara godhu maal ilaalchite sibbee qadaasa wanta waa'ee qo maal ishii galche abbaan waa'ee kee galchuu jira gaafsa dhabboo furdee argatta qaba harka keessan suuqteedhaan kaasa yaa waaqayyo too waldaa keessaan allannu too waldaa sanbata dhufnu maqaa Yesuus Kiristoosin mootummaa kee keessaan ol dhabin neeluu dhabin maaloo ameen jedhaasinii faatoo biramo bara jiraattu keessatti eenyuma gammachiisuu waan godhina kanaaf firoota koo mootummaa waaqayyo dursa kan kenninu inni haate baqa waan sitti dhiyaate deebii dursa kennu waan balbalana si ga'e dursa kennu arbattootaa dargaggootaa dhiisaa waan biyya lafaa dursa kennina waaqayyo dursa kenna bu'aan mootummaa waaqayyo dursa kennu tokko yaaddoo malee akka jiraannu nu taasisa lama waaqayyo akka nutti gammadu godhu sadii hojii seexanaa akka diigamu taasisa bu'aan waaqayyoon mootummaa isaaf dursa kennu yaaddoo malee si jiraachisa yaaddoo malee jiraachuu barbaaddu nama sadii nam barreessisin barbaade yaaddaa jiraattu rakkoon qabu fedhii dhabu lakki yaaddaa jiraachuun barbaadu warri jettannu waan argoon laakaasa lakki maasi kan jawaaba kooyi maa wasi ilaallata wal dala adaraa labbi isin daawwanne isin argoon hin kaasina yaaddoo malee kalee calaarra fuutti boqottee baata boqottee galta boqottee rafta waaqayyo hafuura boqonnaadhaan si haa eebbis yaaddoo sirraa daaban Erga teeraas ilaala lubbuu kudha jaan erga gubaa'ee gala gidduutti namoota yaaddoo hamaa keessa jiran waaqayyo akkana naan jedha illati yaaddaa jirtu sun isin naamu jedhinaan fuula esi yaaddeessu kana sirraan cabsa yaaddoo malee si jiraachisa mootummaa koo barbaadutti deebii qajeelummaa barbaadutti deebii hafuura gabaarratti si baasee si miidhu barbaadu na waraana salphina kee lalambisee na waaqash Megala bado ati erga bal erga Ini mau yaadani galina ibidda keessa illee otoo galtee achuma keessaa baata galaanuma keessa yoo otoo seente sinyaatu loolta mootummaa waaqaa du'a nama oolchitee fira koo mootummaa waaqayyoo du'a kan nama oolchitudha wangeela kan lallabnuuf kana dhiyaateera jedhaa lallabaa dhaqaati mootummaa waaqaa kan jedhe gooftaan barnoota isaati bajandaa kana kenne Aduma mandaratti galaniitu riishi gooftaa fide ofii filanne jedha maal dulu harkaa fudhata eenyutu dhaameen nu jedha hinceetaa yoo jenne moo maalidha waa mata dureedhattu siniin kennaadhe maalettu mootummaa waaqaa dhiyaate ameen jettu barana waan ittiin galateeffattu mata duree waaqa biraa sii fida Yesuus waan jettee lallabdu waan jettee taasiftu waan jettee karatti harka kalqasiga mata duree haaraa wayii sii baadhatudha mootummaa waaqa biyya qopheessu kan dhaloota xuraa'ummaa keessaa butee baasu waan ajandaa haaraa tokko sii baalaatu mata duree jireenyi kee mootummaa waaqayyoo haa urgaa'u yaaddoo malee jiraatta manaaf karaa atirra deemturra dhaabatees eegu waaqayyo dhiitees haa ta'u kabalees haa ta'u itti dubbatees haa ta'u hafuuruma qinqinii yaaddoo sitti naqu sirraa dha'u Merga tolgaas injiraata maedha Yesuus wajjin jedhame lafa onarrattuu jedha injiraatamaa yaaddain inooltaa yaaddain inuma milkooftaa yaaddain garuu dagatiin mootummaa waaqaaf dursa kenna galatee baduma bari sii dhangalaa jiru sigaa qorbeetti wali gabaadhu milchooku Sikaddu nama caalaa waan isittaa gammadu. Aadaa abbaa warraa kee haadha warraa kee obboleessa wajjin dhalattee garaan geessu. Namnis garaa si ga'u yoo dubbatu kan garaa si ga'u kan garuu tokko jira. Waaqayyotti jireenya keettaa gammadu. Deemsa keettaa gammadu. Kadhannaa keettaa gammadu. Jireenya waldaa keessa deddeebitutti sittaa gammadu. Jireenyi kee waaqaa taanaan maaliif namaa ta'uu dadhabaniis? Dhuguma. Waaqa taalan namaa ta'uu sin dadhabdu. Ameen jedhime. Siikaddu yaa waaqayyo akka nama maastiikii maastikii dhawwaa namatti qabsiisutti
ora badia jecha namarratti dubbatu kanatti dhaabbee godhii qabachiisu jireenya ila jireenya sii ta'uu jiraattu namni kun kadhannaa sii ta'uu kanatti namni kun Waaqayyo akka sii ta'uu deddeebis akka dhugaa Waaqayyo sinitti fixee yaaddo malee baatee galuu barbaadda yoo du'ellee ani kan gooftale yaaddo qabu kanaaf lallaba qabu hidhaatti bee wanti namichi lala siidha gooftaliin moo rakkoo qabu guyyaa tokko jaarsa waldaatu walga'ii warra amantoota yaada imaaloo haa Phaawulos hin deebiin jallachitti seegaaru imaaloo inni hidhamtanna dhiisaa eenna dhiphachuu duwwaa miti du'uudhaaf wani qophaa'aadha. Akka yaaddoo sirraa fagaatudha. Yaaddoo sitti gallaan garuu gaaddidduu kee baqachaa jiraatta. Guyyaa kanaa kaasee garuu hafuurutti yaaddoo itti dhuftee sitti qosoqostu sibila hagashu Yesuus. Kuni ajaja Waaqayyo biraa nuu kennameedha. Waggaa gannatii yaadda ishiin jala Yesuus. Mucayyoo boo'eertuu yaadda'iin. Nama jiruu kee qabame yaadda'iin. Akka yaaddootti godhu Yesuus. Jireenya seenanaan ameen isti warri galtan biyya nama baay'ee gadi aante namni seexana ilfanne seexana ni tokko taanaa of eeggadha dhageessani seexana ni fatu taana seexanni sumatti kadeeru dhuguma ittiin morma gaafa mootummaa Waaqayyo kan jettanii lallabdan kan jettanii yaaddan dhuguma sinitti nama akkasirraa maal furtiseedha mootummaa Waaqa keessa maal furtiseedha ati mana isaatiiru si keessa jira wafurri Waaqa sinii kadhu sirraan iyyin namarraa iyyisiis dhugaa kanaaf mootummicha keessa akka jiraannu nu taasisa bu'aan isaanii guddaa keessuma jira arra bishaan hin buune manni kiraanatti ga'ee saamunaa waan ittiin uffatame ittiin dhabame hin jiru achi keenya noo mataa koo qicciidhaadha funyaan kubade yookaan narraa dhume garaan natti guddate namni na fuudhu hin jiru amma koo guddate hin jiru achi Waaqa hin jiru wayi lagaan kutaa wal qooduun hin jiru raagii paasterii wangeelaa jechuun hin jiru hundu achi keessatti akka biiftuu ifu ameen maqaan isaanii hojjaan isaanii biddi isaanii tokko guyyaa kanaa kaasee jireenya waan ishii kenne keessa jiraadhu oo kaarta bilaanii qabdu ta'e haalli biyyattii jechuudha manni kee dhufee guyyaa tokko diige lagineen inni uummanni tokko miliyoona beekananii jiru ijaarsa seenaan alaatti diige allafarraa seenaan ala kaasee asiisii ijaarsa harki Waaqaa si ijaara eenyu dhufee qasirraan diige maal tasi gache kan namni siin hin jedhu jabaan dhundhuu kiraa jiraataa jira harka toltaa si galu jireenya bara baraa siin namni Waaqayyoo dursa kennu mootummaa Waaqayyoo jiraata mootummaa Waaqayyoo lallaba gaafa wangeelaa dursa kennitu hiinaan jedhine yeroo jetta hojii kee keessatti Kiristoos garsiisa jireenyi kee Kiristoos baatu Kiristoos galtu Kiristoos Kiristoos goofta uf mucatti sana mucaa sana mo sin jedhina dhuguma sinitti yaa Waaqayyo dhaloota kana akka gargaartu nan kadhaa akka nu gargaartu hin kennitu dursa Waaqaaf sagalee tokko naa dhufaa akkas jedhii dubbadhu naa jira Waaqayyo warra dursa naa kennaniif dursan kenna qabadhu jechuma kana warra dursa naa kennaniif dursan kenna arga kees kenna kan qarje dursan kennita in kennita amma dhaabbi faayilli nama baay'ee kan si dursa duuban jira hojiin duuba bal'ootaan duuba waan hundaan duuban jira wali jettan Waaqayyo dursa gaafa kennitu hiriiruma duubaa sanaa fuulduratti si fida hiriira keessii jijjiira nama dursee waa godhuuf jira naa jira Waaqas wali kan koo hin dursa jettu ameen jallaan sin dursu tonqaayi sin dursu budaa sin dursu kunaanni sin dursu guyyaa kanaa kaasee kanatu si dursu mee wangeela nan dursee dhaame dursi maqaa Yesuusin maali namni biyya lafaa dursina wangeela dibata ayyaana qulqullummaa Waaqayyoon sodaachuu buddeen nyaachuudhaan miti eelarraa bagaatiin boossa harka keessa dhungaasa maal waan sabbe natti dhufaadha harka kee dhungaasa yaa Waaqayyo nama si amalee dursa laaddooti
nama dursa sii kennee barcuma ulfinaa carraa ulfinaa akka nama lotorii carraa nama hundaa keessa nama tokkoo ba'u nama kanaaf carraan addaa dhufee dhugaa dhageessa biyyoon waaqeffataa achi keessa waaqayyo siif biyyoon lallabaa achi keessa biyyoon waldaa dhufaa achi keessa carraa wayii oolaa raadii gaaba sirratti dhufan maaliif akka afaan korra kaa jiru beeku carraa namni eegne carraa siin dhufaa hidhameen eegne wayii sirraabu siin dhabiin mootummaa waaqa siin dhabiin dibanni waaqarra siin dhabiin hafuurri qulqulluun carraa tajaajiluu argadhu carraa lallabuu argadhu carraa waaqessuu argadhu waan carraa nu dhaqqabee kan dhaaban waan carraa si dhaqqabee waldaa dhufte waan filannoo argatteef odoon taane inni ammaraaji waan nama qomeesti peente kana dhaqulaata waan jetteef hin seen nama baay'ee baratee beekumsaan otoo si caalu carraa targatte kana dhabee bakkeetti du'aayira harka tolkaas carraa sii kenname kanatti gammadi dhiigooli jaalili sirraa fudhatame beekka keessa raasaati yaa waaqayyo jedha carraa naa kennite kanaa deebiteen irraan fudhatin sirraan fudhatin Yesus qooda kee nama biraatiin godhin Yesus qooda kee jallootaan kennin Yesus la sagalee tokko lammee qorradu otoo sinasi wallottani otoo sinasi teessani isin dura dhufanii ejjitoonni galaamonni mootummaa abbaa isaanii galuun waldaa keessa waggaa 20 teessu har'a dhufee Simoona dhufee amanee fayye mootummaa abbaa isaa galu ati garuu waldaa keessa teessee qiimii kuuftee mootummaa waaqaa dhabda harka kee ol kaasi alaa dhufanii sin dursin ameen jedhi sin dursin beente waggaa meeqaa waldaa keessa teesse otoo lallabdu otoo dhaggeeffattu mootummaa waaqaa sitti hin dhufin siifaa dhufoome binako kanaafanii jedhuma kan baay'ee sinitti hinan beeka simoonota kun wallaaleen seenaa waa tokkoo akkasiin qabattanan barbaadu sinin dursin ameen jedha ameen jedha warra itti lallabtee amansiiftee ofii si dursa dhaqanii mootummaa waaqa galanii alatti hafuu namaa oolchuudhaan karaa kee waaqa amananii karaa kee nama ta'anii karaa kee uffatanii karaa kee waaqayyo balbala isaanii baneetti duubatti hafuu si haa oolchuu haa kennu dhugaa of eeggannaa mootummaa waaqayyo sii dhiyeessita akkaataa seenaa akka waldaa miti banaa miti nama hundaaf hin banamu namni hundi toliin galu warra of eeggatan raajii dubbataniif hin galan maqaa guddaa qabaataniif fira mootii ittinaa ta'aniif hin galan dookimentii foonii irratti pilaasiin qabatteef hin galtu inni nama biratti si fayyada waaqayyo biratti qajeelummaa qulqullummaa si fayyada ishee qabadhu kudhaamman afura qulqulluu qabadhu sirritti yoo kana goote duuti tasaasis mana keerra sin ga'u of harkatti sin duutu waaqayyo si haa gargaaru dhaloonni baay'een dhugaa nama harka caala of harkatti du'aa nama of harkatti du'e firri hin gaafatu ollaan hin gaafatu maaliif of harkatti du'e mootummaan hin gaafatu nama namni ajjeese garuu fira gaafata mootummaa gaafata dhaloonni baay'een otoo deemoo of harkatti du'e harka kee ol kaasi kadhata guddaa sii gadha waaqayyo mataa keessanitti sin hin laatin waaqayyo mataa keenyatti nun laatin waaqayyo addaggee nun godhiidhame ila waaqayyo mabira raajota tokkotti afura sobaatu dhabmeedha yeroo tokko si dogoggorsiisuudhaaf isin godha waaqayyo bakka si jibbinaan kallattiin taalarra si oofu ati seexana duwwaa ittee yaadda akka isaan salphatan afura sobaa itti argeedha baraka kumoofa raajota kalee Yesuus geetaanoo jedhee du'aan harkatti kaatu isaan daandii waaqayyo irra deemuun hinnaan waaqayyo afura sobaa itti erge sirnuma afura waaqa duudhu fettee jallas fiddee inaa waan akkaneedha soobduu eessan akkaneedhe argitanii bara biyyi kaan salphatee inni kaan ulfaatu kana keessatti ulfina malee salphina isheen argatin jedhi dhaabadhu bakka fidde daalaa baashaa